Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan kabajamtoota daawwattoota daawwattoota Asha and Kadir jirtanii jabaatanii jirtu Kadir family warroonni biyya keessatti warroonni biyya alallee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jirtanii jabaatanii dachaalee dhufnee jirra irra egaa isinirraa nafnu mire aadda guyyaarraa iyyuu isinirraa nafnu sa'aatirraa isinirraa nafnu osoo danda'amaa ta'e guyyaa guutuu proogiraamii baasnee wajjin oolle baay'ee natti tola baay'ee dasna jira kabajamtoota daawwattoota keenya arraan kuno manager Aisha qabadeen dhufee jira manager YouTube kenna Aisha qabadeen dhufee jira ayya daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaan nagaa jira alhamdulillahi rabbil alamin ayya daawwattoota keenya share like subscribe gochuudhaan please Kadir family irratti gadhiifna video kana Kadir family please jajjabeessa mooni akka ta'u nu taasisa subscribe nu guute jira guddaa isin galateeffanna saatiin akka nu guutullee video kana gaduma laala video narraa mootu video addaati dhugaa rabbi maal video hagammaan hojjetin keessa hagammaan hojjetin arra hojjenne jechuun hin danda'ama video meeshaa fakkaata garuu video meeshaa miti surprise dha surprise tikkileenya surprise maal ta'een surprise jechuun fakkeenya yeroo baay'ee yeroo meeshaa bittan ofii keessanii bitattanii ka warri nabira kaa'attanii ni jirtanii ofii keessanii bitattanii warri mana keessanitti illee narraa fe'ataa jirtanii jirtanii kunillee qarummaadha kunillee waan gaariidha dalagaa gaariidha jirtanii obboleettiin teenatu ni garuu surprise dha ofii wanni bitatte tokko illee keessan jiru surprise jechuun laalaaka maatii ofiitiif haadha ofiitiif kabajamtoota daawwattoota keenya Ashaan raawwanni fudhee maal isinii fakkaate Ashaan garaan isii beetanii akkan hin bobboora waan itti bobboora'uu qaba kabajamtoota daawwattoota keenya maaliif maatii keessan yoo isin surprise gootan isin bichaa miti ka gammadu haadha ofii namni surprise yoo godhu micaa'oo haadha ofii yookiin anaa surprise haadha ofii godhe yookiin immootu ishee haadha ofii surprise goote osoo hin ta'in yookiin fakkeenyaaf yoo fudhanne micaa'oo amma haadha ofii surprise goote wayitu jira micaa'oo haadha ofii surprise goote tan osoo hin godhin obboleettii ta'e haadha ofii surprise goote tan osoo hin ta'in hin godhin nama ofii haadha ofii surprise godhuu barbaadutu nama immoo akkuma san immoo surprise haadha ofii godhuuf osoo hin mijaa'iniif haati isaanii bira dabriteetu jira namoota akkasii santuyyuu itti gammada itti mootu bohara jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya asirratti waan jechuu barbaadu qaba daawwattoota keenya jechuun warri haadha teessan qabdan haadha keessan surprise gochuun akkuma jirutti ta'e nummootu warri haatteen gara fuula rabbi nurraa deemte akkam gochuu dandeenya ree uummata akka haadha teenne surprise gochuu hin dandeenyu waan ta'eef nuti wanti haadha keenyaa godhuu qabnu haadha teennaa waan qabnu sadaqaa goone nyaatuma tokko qopheessinee humna keenyatiin buna danfisnee nama rakkataa tokko cinaa dhaabbannee haadha teennaa sadaqaa godhuufidha kanumaan haadha keenya cinaa dhaabbachuu dandeenya malee homaa gochuu hin dandeenyu jaannata akka rabbi isaan nuu kennuuf ani akka rabbi rahmata isaanii godhuuf du'aayii gochuudha isiniin jedha daawwattoota kiyyaa warri mootu haadha teessan qabdan wanti haadha caalan jiru waan ta'eef haadha teessanii waan feetanillee osoo kennitanii kennaadha yoomillee namarraan dhumatu haadha teessan gammachiisaa isiniin jedha dhiifama wajjin itti deebi'e. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Aishaa yaada isii keessa baateerti anillee yaadan ani baay'ee akkasitti illee keessa bahuu barbaade yaadaan ani kaasuu barbaadeetuma jechuun narraallee fudhachuu qofa osoo hin tahini kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo tokko beekanii waan fi keetii haasa'uun kun xiqqoo nama tulfaata kanaaf maal jechuun barbaade ilma jechuun kan namarraa hafuuf ilma qabaa kan jedhaniifi gaafa namarraa fi gaafa ilma dabarsitanii maalat gaafa haadha fi abbaan isaanii fi nama dura darbanii jedhan ilmi yoo irraa fi maal godharee ilma beekaa yoo ta'e ilma aqlii qabu yoo ta'e ilma diinii qabu yoo ta'e haadha fi abbaa fi rabbiin kadhataaf qur'aana qaraasaaf sadaqaa godhaaf akka amantaa kaan ortodoksiitti yoo taskaara baasaaf qabrii marsaaf ammallee immoo waggaan immoo deddeebisee maal godha taskaara baasee fi ji'ootan maaliin akkasitti haadha ofii san yaadannoo haadha ofii godhaaf jechaan haadha abbaa ofii godhaafi egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ani hiriyaa teenya tana dhimmi dhufneef kabiraati garuu haalli haasofne kun waanuma taatee micaa'oon tuni surprise haadha ofii akka gaarii gooteef jechuun dasnu jedheetu maannollee haadha ofii yaadachuun isii dasnu jedhee addatti ilaala keessatti gootee osoo waa tokko hin godhin dursa osoo meeshaa kan kombitatiin dura maal gochuu qaba jette haadha kan ko surprise gochuu qaba jette
Gootee hojjettee maal gootere ni Abbaa. dhufte abbaa ofiitti dabartee jechaadha. Gaariidha. Egaa rabbi sirraa haa jaalatu kallattii maal amma ani gama sapiraayisii isiitti Aishaa dabarseetan. Hayyee daawwattoota kennaa isii kan agarsiisnu gaaggaanee jirra. Obboleettii dhiyaattillee akka laaltee irraa gammaddu abdii qabna. Daawwattoonni kennallee asirraa akka fakkeenya guddaa fudhattan abdii qabna. Inshaallah nullee mootu isa sanbichaa miti fakkeenya guddaa irraa fudhanna. Haati gadi jiran waan ta'eef isaan sarpiraayiz goona inshaallah yeroo gabaabaa keessatti yoo rabbiin nu laaffise yaada mataa kiyya keessaa qabudha jechuudha. Ani mootu haati waan hin jirreef inshaallah yeroo gabaabaa keessatti haadhatii yaa sadaqaa gochuu barbaada. San hundaayyuu ni argitanii rabbiin ittiin nu haa ga'u rabbii yaada muraada kenna haa guutu kallattii waliin gara kennaa obboleettiin natti tarra obboleettiin teennaa haadhaaf abbaa ofii bichaa miti sarpiraayizii nama goote qabdu manuu kenna keessa rayyaanii gaarii tapitteedha jechuudha obboleettiin teenna tuni rayyaanii gaarii qarshii kuma 8 baatee hin bittee fi rabbi si haa Rabbi sirraa haa jaalatu rabbi mootu. kennaa isii akka irraa tursiisuu kennaaf daawwattoota kenna dhiifama gaafachaa isintu mul'isna takka. Hayyee. Yeroo jalqabaa maal akka fuudhu waliin adiima gadi. Gaa yeroo jalqabaatiif abbaa Haadha ofiitiif jalqabnoo barraa. abbaa Talaata irraa barraa umusa hayyee. Dursi haadha jedha yeroo sadii waan ta'eef amantii keenya keessatti haati harka sadii abbatti achi boodani waan ta'eef tokkoffaa uffata aadaa shukkaaree haadhatii yaa fidettee uffanni kun biyya baadiyyaatti shukkaaree jedhee beekamu waan ta'eef shukkaaree haadha isiitii bitee jira. Uffata yaani akkuma bareedutti bitee fi wanni kennallee amma yeroo ammaa haala kanaan hodhata waan ta'eef baadiyyaa keessatti haala kanaan bitameefii jira. Kana bichaa miti immoo uffanni kun waa hedduu qaba. Waan inni qabu hunda wajjin waan hunda qabaa waan hunda qabaa. waan inni qabu hunda wajjin hin agarsiisa. Haadha ta'e itti taa'e jedhee ni yaada jechuun kuni maaliif jettan yaani anatti ka ta'udha miidiyeemi naan jette ani miidiyeemi uffadha waan ta'eef kun haala kanaan kana fakkaata baay'ee bareeda. Kana bichaa miti. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Uffata aadaa kamuu gisee hodhamu ummiin uffatanii uffata bu'atan illee jechuudha dirqama akkana kana wajji namaa kennan waan ta'eef kun wajji kennameefii jira. Uffata aadaa namni hodhate kamiyyuu kana wajji qaba. Kun yoo morma asirra. Kuni kan mormaati? Sini kan mormaati. Okay. Sini kan mormaati. Miskiin jedhama. Sabri. Sabri anuma hidhata. Attan kan gurraalee qaba. Ayyee daawwattoota kennaa isinitti dheeressallee dhiifama naa godhaati. Isinitti agarsiisa dirqama hidhadhee inni akka isin dassi hin jedhu obboleetti jalli akka dassi jedhu. Nagaa akkam. Si deebisa qo'ame eenyuun. Sini deebisa dhiifama wajjin qo'e. Indaala dhimma wayiitti si barbaada si deebisa. Laalame. Maashaallah. Ummaan teennaa yoo hidhatanillee ijoolleen shamaraa mana keessa jiraatte ni hidhatanii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya maal kana qofaree meeshaa hedduutu jira. Kun immoo ka harkaatii. Ummaan harkattis waa hidhatu qaban. Ammoo Yoo isaan danillee obboleettiin ta'anii hidhatti yookaan kaayanii siinaa eegan gaafa galte hidhatta. Ka gurrallee hin qabanii Ka gurrallee. Shuufi laalin taxxiin ni baadha. Uffata aadaa laggisee bitatu namni tokko haala kanaan ka harkaa ka gurraa ka mormaa waan jedhu jira. maal kana qofa jettidha amma eega akkas gootemee qo'e. Bareedume ni bareeda. Eega akkas gootemee qo'e. Koi ka sambicha ayyuu miti. Sambicha ayyuu miti ka gurraa kun nama gurra kiyya shari'aadha waan ta'eef ani ofirraa baasee diruu barbaadu. Kuno. Bismillah. Egaa akkamadha. Koi ka gadiriye. Namuttinka. Kuno ka gurraa kana lamaanii kan kun boorsama keessa kaayee jira. Boorsan as jira. Shuu. Asliidha isiniin jenna jiran asliidha. Edaan uffanne ani ka uffatanu. Asliidha laa. Narraa buuttaa koi abbaa waamne. Kan buusu maali? Sidaa nama. Daisiten tonto muuchi dii. La moiseer. Ayyee. Kanatti uffatama laala. Akkanatti uffatamaa kun mul'atu qaba kan uffanni aadaa dhaifamu. Qamis illee ani. Akkas gootee qo'e. Silaa diradhee jiru agarsiisedhas na jedha. Garuu uffata nama tokko uffatuun gaarii miti uffata addis immaan akkuma ba'e yoo namatti dhufetu nama jedha.
Mee kabajamtoota daawwattoota kennan bareen ulaalaa hin bareedanii bar ummiin kenna sokkatti dhufatanii mee ilaalame. Maasha Allah alee. Baay'eedhas nama jira kun kan harkatti qabatanii. Bakka uffata aadaa qoqqoodoo walirraa deemamu harkatti qabatamu qaba. Maasha Allah tabarakallah wallahi waan baay'ee akkam bareedu osoo uffatamee niin jedhee immoo kana caalaa bareeda ummaan akka uffatanii fotoo ka'anii intala fi kanatti erganii intaltonni immoo natti ergitee laalu abdii qaba. Arraaf kana fakkaata yani namni kamiyyuu boorsaanii qabata gisee ammaa gisee gabaa deemu ummaan as keessa waan barbaadan kakkaatanii namni amma namni mobaayilii hin qabne jiru waan tokko tokko keessa kaatanii gisee sarbii wallahi gaafa sirna adda addaa gaafa cidha adda addaa gaafa immoo iddoo adda addaa gisee akkeessan qabatanii yani intalti yoo nama taatee waan fatana godhe sargii bakka adda addaa deemuu danda'anii kana fakkaata isaan dhiisee haadhumu uffanni haadhaa tokko isa kana bichaa miti kabiraattu jira sanillee akkamatti sin agarsiisa sanillee akkamatti sin agarsiisan hojii tura. Kan dachaa si gadi kun nama raatu nu sila jedhan sin agarsiisu kan illee gisee isinirraa fixa waan ta'e amma kabiraatti jira. Isinitti kennan amma sibba affeera. Nooma daawwanneedha ashaangulliitti kabajamtoota daawwattoota keenya. Ayyee bakka ummii dhaabadhee ani uffadhee sin agarsiisaa irraa osoo ummaan nu bira jiraatanii sila uffatanii nu agarsiisanii gaariidha. Sila ummu akkanatti dhaabatanii. Hin hodhama darbannoo jedhamee yaamama uffanni kun yeroo amma ani mootu isaan akka itti hodhatan isaantu beeka waan ta'eef hodhuu hin danda'u akkanumatti sin agarsiisa ammaaf akkana hidhadhee sin agarsiisa yalla kana fidi kan immoo darbannoo san kalarii isaatiin jechuudha amma ka dhufeedha haadholillee ta'ee namni kamuyyuu uffatu kan irraa bareedudha jechuudha gisee amma sun haattee haala kana kan jalaan uffattee kaan immootu gubbarra. Haala kanaan laalee fataa ittiin jedhan jechuudha. Maashaallah tabarakallah wallahi waan tas nama jedhudha. Dubartii guguddoo jecha osoo hin taane eenyummaan akka uffatee irraa deemuu danda'u jechuudha. Maashaallah haala kana isaan immoo gisee hodhisiisanii uffatanitti kana caalaa irraa bareeda. Kanallee barbaadan isa wajjillee uffatamuu danda'a uffata aadaati. Beekata Oromooti kun rakkoo tokkollee hin Maashaallah aleek wallahi ummiin keenya kaabbifa kanaan yoo uffatan baay'ee irraa bareeda jennee ilaalaa kana. Bakka ilmoo yoo firee warra nama hin gammachiisin. Jenne akkas godhe kana fakkaata isiin shaalii ani shaarbii yookaan maqrabaa waan akkatti gubbarra uffatan bitiif naan jette maqrabaa bichaa haga bitu kanas yoo bite maal qaba jechaafin kana akkanatti bitee fi isiin amma biyyaa deemte turteerte waan ta'eef waan zaman irra jiru irraanfachuu dandeetti. Kana jechaan kunoo kana agarsiisi maal kana bicha waan biraatti raa fidii kabajamtoota daawwattoota keenya maal kana bicha ammallee kan biraatu hafe innis kunoo kanuma shurraabii ummuu kennaaf jechaadha kana. Mee qoy kana lafa kaayee shurraabii illee agarsiisa qaaliiti jira akka gammadduuf fedhe waan ta'eef. Shurraabii illee kana fakkaata ammaa ta'inna yaani dhiifama garuu diradhee jechuu kiyya kana akkuma isin laaltanii irraa gammaddan daawwattoonni kiyyallee ta'ee isinillee huccuu gubbarraan diradhee silaa homaa tokko rakkoo hin qabu. Kun shurraabii illee kana fakkaata diriyaa wajjillee uffata aadaa wajjillee waan hunda wajjiinuu ka deemuu danda'udha shurraabii illee. MashaAllah. Hello wala mo hello. Mechi gale kan? Wallahi baay'ee bareeda. Wallahi MashaAllah alayk ni bareeda me qollofime. Nani baadiyaa mo. Eega ummitti hagana ta'e ummitti hin ta'a jedhee yaada. Mullee qollofine. Yee. Haala kana uffata kun biyya baadiyaa keessatti shurraabii. Wallahi uffata amma shurraabiin kun immoo baay'ee bareeda mee bira geejjaan ni abitti. Laal. Waan akkaan das nama jedhuudhaan garuu das na dheeraa akka das jedhumoo abdii qaba. Kana fakkaata shurraabiin ummillee. Inshaallah ummaa teennaa akka uffatanii dassaan jedhu abdii qaba. Kana maal kana bichaadha ree caammaan fidduu fi gadiir. Ummi keenya kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo tokko waan tokko yoo ofii keessanii jaalattan akkuma ofii jaalattan tan ana ummi baati. Jechuun dirqama. Ana ummi baati jechuun dirqama. Yeroo ammaa haadholiin jechuudha. Gaatamaa kana keessatti illee ta'ee warri baadiyyaa namni tokko hin jiraa miire uffata caammaa jechuudha. Caammaa akka duraanii san sun taane caammaan tun biyya arabaatti illee beekamtu as bichaa miti ni beekan. Originaala caammaan tuni caammaa baay'ee kwaaliti eeggatteedha. Caammaa tana haadholii illee ta'ee namni akka kiyyaas waxxaati illee ni uffatamu hunduu ni uffatani. Kadirsa uffatamu akka ibaluutani jiru biyya keenya keessatti. Caammaa yaaniin ulfaatu mootummaan isii das nama jettu keessa. Originaala ta'uun isaanii maaliif beekamu beektaa? Kana keessa beekee malaala wannan isa addaani. Asiin soolee caammaa baay'ee originaal taate ummaa teenya filannee binnee irraa itti agarsiisuu barbaade keessillee kana fakkaatti caammaan ummaa teetillee maali wajji maachii gootiseeta caammaan tun.
Shuu habiibti kanaa wajji maachi gootii. Deebitee abbaa gadaa wajji maachi gooti maal gara kanatti dhiyaatti waan ta'eef kanaa wajjillee maachi gooti. Kamii wajji uffachuu danda'an diriyaa wajjillee huccuu abbaa gadaa wajjillee uffatamtee bakka kamuu ittiin dhaquu danda'amti jechuudha. Caamman tuni baay'ee caammaa bareedduudha. Siin jala qaalii xiyyaa uffata ummii meeraan akkaate. Uffata ummii ammaaf geessinee jirra. Kallattii malee gara kabaabaatitti. Abbaatitti hafa amma ka abbatu hafa. Yalla kabaabaan mootu baaba mata agarsiisaa kana bichaa miti mootu godhetteen sana isii waa baay'ee ajajjee fi wanti ajajji hundi hin bitamne ani hin beekani wanti biyya keenyaa hundi widdiidha. Sanirraa akka ka'e wanti birallee wanti agarsiisu jira. Sarpiraayiz wayiitu jira. Dhagadhumaan wajjin tura isiniin jedha. Yalla kallattii malee kabaabaa agarsiisi kadiiri. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa amma carraadha naamire. Bakka abbaa bo'ee yookiin immoo bakka abbaa ishee bo'eetiin kennaa kana namni kenneetiin fuudheetiin agarsiisu tokko. Ana Aishaa suraa dafiinti suraa ta'aale suraa diibi. Suraa leeshi. Habiibti yalla ruuhi namuddee ana haqa isaanitti agarsiisu barbaadame. Abbaan kennan namni baadiyyaa maal uffatane. Agarsiisa carraa kiyya agarsiisa. Akkasitti laalaa fi kabajamtoota daawwattoota keenyaa kennaan inni abbaa keenyaaf kenname inni tokko kana laalaa. Abbaa ofiitiif illee haati mucaan tuni kana kennitee jirti. Kabajamtoota daawwattoota keenya waan baay'ee das nama jedhe waan baay'ee nama gammachiisu wallahi. Abbaa ofiitiif waan kana mee laalame. Kuni maali rakkaamare kuni ciqilee torba ta'uu qaba. Ciqilee torbaaf taakku yalla qaba kachi deemte. Ciqilee torbaaf taakku jechuudha. Daarraa kee haga daarii kuni mootu yu gizee hodhame bittinna yaa silaan bittinne sana agarsiifna waan caafii dhayuu fi hodhuu jedhamu tokko jira gaafi. Ayibsa kan mara tokko. Yalla. Lama. Sadii. Afur. Shan. Jaha. Torba. Gaafi torba taanan aantanyaadha. Kunoo gaabii ciqilee torbaati. Gaabii baay'ee guddaa ta'edha. Kana bichaa miti wanni baabaa kennamullee waa baay'eetu jira. Kun immoo qixxeen isaa gadi hodhama. Gaabii namni Itoophiyaa ta'e hin beekne hin jiru. Hundi keenya ni beekna. Akkasitti ilaalama jechuudha. Akkasitti ilaalama. Ammaaf gaabiin kuni kana fakkaata. Yalla gara kanatti arganii isaanitti deeresuu. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaabii kanarraa yoo haasofne gaabiin kun dabil feesiidha. Dabil feesii jechuun asiin gurraacha agartaniimi. Agartaniin gurraacha. Asiin gurraacha kana biraan dabree immoo keessan immoo kalarii biraa qaba kabajamtoota daawwattoota. Kutaan isaa jechuudha gaabicha sun. Ilata biraa qaba laala. Gartanii? Garanallee gaa. Uffanni kun tokkochuma. Dachaa afur qaba dachaan lama xilata kana dachaan lama xilata kana. Garaagarummaa isaa qaba laala. Waa garratti illee garaagarummaa qaba jechaadha. Baay'ee namatti tola uffata baay'ee namatti tola uffata baay'ee nama gammachiisudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa abbaa ofiitiif akkasitti ufiftee jirti. Maal jennaarre rabbi sirraa jaatu kenna biraatiif of kenna lafan kaawwa. Yalla shifatee waytu hubata. Ayyee kabirammoo biddilibsii shigii keessaa baaseera shigii bitamaa biddilibsiin kuni gadiira agarsiisuu fi obboleettiin ta'e maal kana bichaame laalamee rabbi sirraa biddilibsii akkam bareedu kana bitteerti. Biddilibsii akkanatti abbaa akkam bareedu kana. Kawee ol fuudhan immootu ol fuudhuu hin dandeenye kana. Mee uffadhu mee dandeettii? Uffadhu. Yaa rabbii kiyya. Gara bisa tokko kawaariyaatti gaabii uffatu biddilibsii uffata gadi ba'uun hin jira mee uffadhu. Yalla. Yalla. Argitanii ijoollee laalame qotiyyoo takka qorri nu dha'a gabbaanee horii ilaallee dachaana. Jedhanii akkatti uffatan baay'ee. Abbaan keenya akkasitti uffatanii bahu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kennaan kun kana fakkaata. Biddilibsiin kun abbaa kiiloo 4 jedhama. Abbaa kiiloo 4 jechuun 4.5 jechuun darajaa tokkoffaadha yeroo biyya keenya keessatti jechaadha. Kana jechuun immoo kiiloon isaa kiiloo 4.5 miti. Abbaa kiiloo 12 fi abbaa kiiloo 9 caalaa jechuudha. Xiraatiin isallee guddinni isallee kana fakkaata kabajamtoota daawwattoota keenya. Kana bichaa miti waan biraa wanta hafetu jira kennaan abbaa kennaa akkuma dhufetti jira kallattii mannarraa fuudhiti agarsiisa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kanarraa maaltu dhufe isiniif fakkaate? Amma wanti uffatan xumurameera gaabiin jira biddilibsiin jira kanarraan immoo maaltu barbaachisa nama uffata mululibsii barbaachisa kabajamtoota daawwattoota keenya uffata mululibsiin kun ilaalaa ka waan ofii jaalattu namaan jaaladhu jedha laalaa ka rabbillee
egaa nullee akkuma san maal goonere uffata laslaasaa uffata kalariin isaa gadi hin dhiisne uffata Baay'ee kana bareedaa akka ta'edha. uffata baay'ee bareedaa kan ta'e uffata baay'ee bareedaa ta'e yoo jaakeettitti hodhame ka bareedu yoo surreetti hodhame ka bareedu kan hin tacamaaddanne yookiin immoo kan hin suntuurre qarshii kuma tokkoo fi qarshii kuma tokkoo fi 500 bitame. Hunda meeshaa tuyyuu ana siin durallee meeshaa kanaan jecha gaabiin tokkichi tokko tokko isinti mulu isaa gaabiin tokkichi qarshii 1,800 bitame bitilipsiin qarshii 3,000 fi 500 bitame kammoo kana malee maal taafere aboo kana danaa lafa ka'e ati duraayyuu maalatti ni mini hay wallahi kabajamtoota daawwattoota kenna qoyaa na eegaa sabri shooyi daqiiqaa takka waayeti egaa kabajamtoota daawwattoota keenya wanni adda isii godhu keessa ammallee maal jette abbaa kiyyaaf gaabii bichaan gahaa miti gaafa hunda gaabii uffatee maaliif deema maal uffatee deema gartanii kabajamtoota keenya daawwattoota keenya shaalii uffatee deemu qaba jette egaa shaalii akkamitti uffatarree yoo sitti jette akkas godhan laalame akkas godhaneeti Ay gaaf dulloomtelle lafan baddu. Arrabicha miti. agartanii kabajamtoota daawwattoota keenya Akkatti uffatanii akkatti deemanii. akkasitti uffatanii meelaadha Akka kadir kana mataa qullaa osoo hin taane warri guddaan ni beektanii daranallee maamaa isaan uffatanii maashaallah baay'ee irraa bareeda jenneeti. Osoo abbaan isaanii jiraate akkatti uffatanii agarsiisee na jedha namni biyya keenya akkatti illee uffatanii gaafirallee naan seenanii ni beeka hundaafuu agarsiisnee jirra inshaallah isaanillee akkatti gammadan abdii qabna kallattii maaliin kennaaf itti taruuf muddameeraan. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaata itti aansuudhaan ammallee mootuu kennaa biraa qabna abbaa ofiitiif rabbi sirraa haa jaalatu waa hedduu kennite. Kennaan itti aanu immoo Mul'isni maaloo jedhee bare. kabajamtoota daawwattoota keenya uffata kana uffata mul'isii keessaa yoo gaafa uummata mul'isii hodhatan maaltu isaan barbaachisa shaamiz isaan barbaachisa laala shuufi Maskana kun gadi shagani addi si shaamizi baay'ee bareedudha. kabajamtoota daawwattoota keenya shaamiziin faazarii kennaa bitame kana fakkaata jechuudha. Obboleettiin teenna birri kee fayyaa argatu hamtuun sin argine yoo maran rakkatini si biraa humuun dhabamini abo eedoo abo yoo maraa rabbi si oodaa dhabaa rabbi sin dhaabini oodaa salphina rabbi sin dhaabini kaasnan kee yoomuu qannasini Allahu akbar kana caalaa du'aa ayya faabban si godhan torra caalaa ani taisaanis jalaan tashaa ma'ooti yaaguma gammachuu kiyyaatiin haga kana keessa bahee amma ani gizee takka haal takka kennaawwan kanneen gatii isaa irra gadi bahuu barbaada irra baheetiin immoo waan hafe jira anis ni beeka atis ni beekta jarris beeku barbaadan wallahi akkatti gammadan immoo abdii qaba obboleettiin teena toni meeshaan kunniin jechuudha gatii kana isinillee mootuu warra keessan sarpiraayiz godhuu barbaadan isin barbaachisaa waan ta'eef takkaa muluu isaa irra isinii baya rayyaaniif gaarii kuma 8 bitte jedhee qabadhee jira sababni isaallee kennaan tokko dagatamuu hin qabu deebiin mootuu isaa bisii keessallee ooluu qaba waan ta'eef haadha hooziyaatiillee obboleettiin teena mee ammoo yeroo dadhabde achumaan waan tokko wayiitu hafillee jira isallee itti xumurta waan ta'e asumaan gatteetteetiniin hara galfataa isaan illee hojii ta'aniitiin xiqqishuun qaata dhaabatanii kabajamtoota daawwattoota keenya koota ta'a. Yaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa dachaan dhufne as geeyyitan maaltu gaa jedhee warra shekanaase. Maaliif dhaabbannee haasofnee fixa jennee gatteennee jirra wanti gatteennu fillee baay'eetu jira waan ta'eef jalla. Ani amma kallattii maaliin gatii isinti huu jammaree isiniin dhaabee rayyaan isiniin jedhee jira haadha boozii ati kuma keenya obboleettiin teennaa gaafa durallee himee jira waan ta'eef. Rabbi sirraa haa jaalatu. Walaa rabbi sirraa haa jaalatu haati boozii illee gara magaalaa warra kennaa isii kenna san hundaayyuu warruma daawwattoota keenya ta'e hundaafuu du'aayii godhaa jirti nullee rabbi isinii haa kennu isiniin jennee jirra. Amma kallattii waan gara meeshaa isii tara meeshaa isii yoo ta'e bittilipsiin kuma 3,500 bitame kan isin agarsiifne gaabiin kuma 1,800 bitame. Gaabii jechaan kana. Ni beekan daawwattoonni kenna. Uffata guutuu yookaan mul'ibsii jechuudha. Qarshii kuma 500 bitame shaamiziin qarshii 600 bitamte
shukkaaree yookaan immoo tuyyu uffanni aadaa Oromoo jechuudha. Shukkaareen qarshii 3,500 shurraabiin aadaa qarshii 900 bitame. Kopheen haadhaa qarshii 1,400 bitamte darbannoo yookaan immoo shaalii fi akka diriyaa kan ibsan agarsiise suni darbannoodha qarshii 1,200 bitame. Shaalii adii kan gadi dhumarratti uffatee agarsiise shaalii adii jechuun isa kana qarshii 1,200 bitame. Kana fakkaata daawwattoota kennaa kana bichaa miti obboleettiin teenna haadhatiyyaa yoo qarshiin irraa hafe waan akkana meeshaa mana keessa maqaa goote turte qarshiin hin geenne isin beeyti kana keessatti waan hunda walii gallee ni fixannee jirra garuu ani maaliif haadhatiyyaa Kadir kennaa kiyyatti kabajamtoota daawwattoota keenya ani dhiifama shaamizii dachaa sittiin godhe maaliin ta'e dhiifama isin gaafadha kabajamtoota daawwattoota keenya maal isin jechuu barbaade isin fakkaate egaa obboleettiin teenna waan kan haadha fi surprise gootee gaafa gammannu nullee hoo jenne maallan itti qishoo isii hanqatee jennaan malee namni hanga kana bichaa miti surprise kan godhuu barbaade sillee waan baay'ee ture ammallee waliin jirti rabbi umrii isii haa kaa'u rabbi umrii haadhaaf baasillee isii haa kaa'u ammallee ganaa kana caalaatti eechiftee isii nyaachiftee alhamdulillah salaata du'aa gocha sadarkaa jiru rabbi isiin haa ga'u gootee kana gootee jaan Aishaan immoo achirraa dhuftee maal gootere eegatti qishoo isii hanqate ani immoo maazariiti yammee maazariin isaanii anaafillee maazariidha. Ganama galgala. Du'aayi yoo isiin ganama galgala buna dhaabattee du'aayi naa gootu barbaada afurri kee akka dachiisamitti urgaa. Jettan barbaada. Jaalala namaa akka rabbi sii kennu fayyaa rabbi akkasitti kennu aqlii qalbii imaana rabbi akkasitti kennu du'aayi akka ummiin isiillee naa gootu barbaada amma asumaan kallatti maammee ilaala yoo isaan buna dhaabatanii shak godhaa asirra kaayata. Jabana bunaa kana walii fi siinii tana wajjin argitanii haadha isaanii surprise gooteerti maalat yoo xiqqaate du'aayi haanaa gootu jettee jabanaa kana wajjii fi akkatanii naannoo rakabooti kanaa fi siinii tana wajjin isaaniif surprise gooteerti maashaallah aleek obboleettii tiyyaa kennaan haadhateetti kenne waan xiqqallee yoo ta'u kennaan xiqqaan qabdu haadhatiyyaa akka du'aayi naa godhanillee naa himta ani mootuyyuu garaan isaanitu du'aayi naa godha rakabooti tanaa fi sufraa kana wajjin haattee ganama galgala gidee buna dhaabbatan akka du'aayi naa godhan barbaada anillee haadhan qabu beeytan daawwattoota kiyya hundumaafuyyuu share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatinaa kennaan anaadhesiitii qopheessellee kanuma sagumna kiyyaatiin jechuudha silaa kana ol godheefillee ittasna jedha rakabooti kanammoo wanni godheef silaa gabbaa garaa godhellee uumaa rakkoon qabu isituyyuu meeshaa keessatti maqaa dhoofteerti rakabooti kanammoo hawwanii jedhanan guguddaan baay'ee jaalatan sababni isallee baay'ee xankaaradhaan mukamicharraa hojjetama. Kana jechuun kunoo rakabooti jimmaatii fi siinii abbaa gadaatiif sufraa abbaa gadaatiif walirratti maachii godheesii qopheessee jira inshaallah hattee akka itti gammadan abdii qaba. An xumuree jira isin immoo share like subscribe gochuudhaan jajjabeessuun irraanfatina xumuree jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.